Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan jaallatamoo kabajamoo maatii Gooftaa kallattii hundumaarra kan jirtan nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis baay'ee nagaadha. Nagaan nuti waliif laannu kun nagaa qarshiidhaan argamu otoo hin taane, nagaa qabeenyaatiin argamu otoo hin taane, nagaa Kiristoos biraa anaaf isiniif kennamedha. Galanni guddaan Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Namoonni bakkee ba'anii yookaan anis isinis ta'e qabeenya keenyaan bakkee baanee meeshaalee wantoota adda addaa uffata adda addaa waa tokko bitanna malee nagaa kana bakkee baanee suuqii deemnee gabaa gurguddaa deemnee bitachuu hin dandeenyu. Kiristoos nagaa keenya akkuma Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti dubbatu Kiristoos nagaa keenya inni keenya hundinummaa diigee Giriikotaa fi warra Giriikota hin ta'in iyyuu isaan tokko godheera jedhee akkuma dubbatu Waaqayyo har'as anaaf isiniif nagaa keenya ta'eera. Galanni guddaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Waaqayyo haala hundumaa keessa nu dabarseera. Bu'aa bahii hedduu hundumaa keessatti Waaqayyo anaaf isiniin gargaaree guyyaa kana nu ga'ee jira. Dandeettiidhaaf beekumsa qabaanneef miti har'a ga'uun keenya gaarii hojjennees har'a geenye otoo hin taane gaarummaa dubbannees har'a geenye otoo hin taane isa gaarii nuuf yaadee isa cubbuu keenya hundumaa otoo nutti hin lakkaa'in nu wajjin ta'eedhaaf galanni guddaan Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Haalota hundumaa keessatti Waaqayyo kan nama gargaaru isa duwwaadha. Namni gaafa farkaa qaban firris gaafa farkaa qaban hamma ati lafa kanarra jiraattu keessatti yooti qabeenya qabaatte yooti nagaa qabaatte si jaallachuu danda'a. Garuu Kiristoos akka kana miti. Gaafa ati dhabdes, gaafa ati qabdus, gaafa beeloftes, gaafa dheebottes, gaafa hundumtuu gaafa si dhiisee keessatti, gaafa firri kee, abbaan kee, haati kee gaafa si dhiisan keessatti Kiristoos matumaayyuu si dhiisee si bira hin darbu. Galanni guddaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Garbichi Waaqayyo Beelxeleemiyoos na bira hin darbin jedhee gaafa inni dubbate maal akkan siif godhu barbaaddaa jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa gaafate keessatti agartuun koo akkanaaf banamu barbaadaa ittiin jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis cubbuun kee siif dhiifameera ittiin jennaan yeroo sana keessatti agartuun isaa hin banamne. Har'as obboleewwan koo hafuuraa Waaqayyo haala hundumaa keessatti anaaf isiniin hin dagatu. Namatu nama tuffata malee Waaqayyo nama hin tuffatu. Bakka jirtanitti isinillee of hin tuffatinaa. Ani Waaqayyo keessatti nama guddaadha. Waaqayyo keessatti ani eegamaadha. Gammachuu bara baraatti Kiristoos keessatti nan qaba jennee abdii guutuudhaan fuula Waaqayyo deddeebuun hanqoof kan keessanidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinin jaalladha, isinin kabaja. Eebbifamaa. Ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu.